Secondly, dhibbaawoliif TV daawwattoota keenya oduu keenya jalqabaatiin warshaa xaafiirraa nyaatawwan garaagaraa oomishuudhaaf dhagaan bu'uuraa kaa'amee jira. Warshaan xaafii kun birrii biliyoona 1.2 kan ijaaramu yoo ta'u, nyaatawwan adda addaa gara biyyoota adda addaatti erguudhaaf oomishaalee xaafiirraa oomishaman gara biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa, biyyoota baha giddu galeessaaf kan dhiyeessu ta'uu ragaan koorporeeshinicha argame ni mul'isa. Lammiileen Itoophiyaadhaa 1181 Saudi Arabiyaarraa gara biyyaatti deebi'anii jiru. Lammiilee gara biyyaatti deebi'an kana hojiin maatii isaanii wajjin wal quunnamsiisuu fi deebisanii qubachiisuu hojjetamaa jiraachuun ibsamee jira. Ebila 4 irraa kaasee lammiileen Itoophiyaa 41 ol gara biyyaatti deebi'anii jiru. Bara 2023 keessa hokkorri daa'imman irratti raawwatamu dabalaa jiraachuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Bara 2013 keessa du'aaf madaa'uu akkasumas immoo hokkorri ijoolleewwan irratti raawwatamu sadarkaa hamaarra ga'uu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Buufanni doonii Barbaraadhaa biyyoota Saharaa gadii keessaa buufata filatamaa ta'uudhaan filatamee jira. Baankiin addunyaa gabaasa Container Port Performance Index kan bara 2023 wayita ifa godhu buufataalee doonii addunyaa irra jiran 405 gamaggamuudhaan buufati kun filatamee jira. Raashiyaan humna ishee argisiisuudhaaf dooniiwwan waraanaa ishee gara qarqara United States qubachiiftee jirti. Sababiin waraana Yuukireen biyyoota dhiyaa waliin muddama keessa kan seente Raashiyaan doonii humna niwukilaaraatiin bishaan jala socho'an dabalatee dooniiwwan 4 qubachiisuu ishee ibsamee jira. Oduun keenyas kanuma Daniel Tasfaayiti yeroo gaarii.